Amantanis amanuu baattanis viidiyoo qofa laaluutiin dhaabbata kooyinii isinii kaffalu. Kooyinii sana immoo gara doolaaraatti jijjiiruu dandeessu. Egaa amma yoonaatti ankiyyan isinitti agarsiisa. Waalitti qorata ammam akkanii withdraw godheeru, ammam akkan hojjedheeru. Kaashiin isinitti agarsiisa. Yoo xiqqaate saantiba ilaalaa. Saantiba 86 doolaarii tokko argaa jirtu isinitti agarsiisa. Doolaarii tokko kunoo doolaarii tokko tuqaa 64 doolaarii tokko tuqaa 69 yeroo nuti gara akkaawuntii kootti withdraw godhaa ture jechaadha. Akkamittiin appilikeeshinii kana banachuu dandeessu? Akkamittiin daawunloodii godhachuu dandeessu? Barataa yoo taate, hojjetaas yoo taate yeroo tirfikeetti fayyadamuu dandeessa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaali. Akkasuma viidiyoo kana laayikii godhi. Yoo sabiskiraayibii hin goone ta'e sabiskiraayibii godhadhu. All notifiikeeshinii godhadhu. Koomentii irratti yaada barbaadde barreessi. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaali. Guutummaa isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Turtii gaarii. Egaa irra deebi'ee dhufeen jira jechaadha. Kilippii kilaappii kan jedhu kana dhaappiin kuni appilikeeshinii kan akkamiin argattu description booskii jalqabaarra isiniif hin kaa'a. Liinkii appii kana cuqaasuutiin qofa daawunloodii godhattu deemtanii. Amma isteeppiin isinitti agarsiisu akkamiin akka bantanidha. Namni kamiyyuu appilikeeshinii kana fayyadamuun dura iimeeyil akkaawuntii qabaachuu qaba. Iimeeyilii namni hin qabne hojii kana hojjechuu hin danda'u. Iimeeyilii qabdu taanaan garuu iimeeyilii qofaatiin hojjettu. Egaa waan biraa isinirraa hin barbaachisu wanta baay'ee miti iimeeyilii qofa qabaachuutiin hojjetattu. Yeroo tokko kilippii kilaappii keessa cuqaastanii seentu. Appii kana erga daawunloodii gootanii booda. Egaa Google akkaawuntii qabdu yoo ta'e kontiiniyuu sin jedha jechaadha. Google akkaawuntii keessaniin seentu. Kan barbaaddan filattanii. Google akkaawuntii qabdan keessaati kan barbaaddaniin jechaadha. Egaa amma isteeppii haaraa isinitti agarsiisuuf waan ta'eef Google akkaawuntii ani irratti banaa jiru kanaan ani hin filadhin cuqaasa jechaadha. Google akkaawuntii koo hunda keessaati kan haaraa ta'een. Iimeelii tokkoon yeroo tokkicha qofa bantu. Iimeelii tokko yeroo lama bantanii naan baanedii isin irratti ta'a. Egaa bakka kanatti akkuma baratame yoo dhiirati banaa jirate akkaawuntii kana meelii jettu. Yoo shamarratti banaa jirate immoo fiimeelii jettu. Egaa akkuma baratame bakka kanatti immoo piroofaayilii keessan gashitu. Aayikeen piroofaayilii keessan jechaadha. Akkamiin gashuu dandeessu piroofaayilii keessan yeroo tokko bakka suuraa cuqaastu. Baay'ee salphaadha. Allahu jettanii seentu. Gaaleerii keessanitti isin fudhata. Yoo barbaaddan ani emoojii asirra jiruun gashee ammaaf emoojii qofan gashee meel jedheen filadha. Akkasuma immoo niikineemiin maqaa keessan gashitu jechaadha. So gabaabaamatti ani maqaa bareedaa ta'e tokko filachuu nan danda'a. Maqaa tokko filadheefiin jira jechaadha. Egaa maqaa kanaan neekistiin jedha. Steepitti aanuttiin ce'a jechaadha. Isinillee neekistii jettu. Xuruutti hordofuu qabdu. Steeppiin isinitti agarsiisu kana. Erga kana hordoftanii booda gara akkaawuntii sanaatti isin seensisa jechaadha. Iimeelii keessaniin gaafa akkas isin seensisu riwaardii sababa bantaniif isinii kennuu danda'a jechaadha. Jalqaba irratti. Egaa yeroo tokko iskiriinii irratti kan dhufu kana beeksisa kan hojjetu kana X gootu. X erga gootanii booda bakka piroofaayilii laayikiin jiru kana cuqaastu. Bakka piroofaayilii laayikiin jiru kana cuqaastanii ilaa argitan miti. Jalqaba irratti akkaawuntii isa tokkoonanii kooyinii hammam akka hin qabu. Kanaan garuu kooyinii tokkoyyuu hin qabu. Maaliif hin hojjenne waan ta'eef. Kanaaf gama kamittidha akkamiin hojjetamuu danda'a? Isteepota kanan isinitti agarsiisa. Salphaadha. Akkaataa baniitti dudduuba deebistanii irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Kooyinii hojjechuun immoo baay'ee salphaadha. Kooyinii gaafa viidiyoo kana ilaaltan isiniif lakkaa'aa deema. Argaa jirtu amma viidiyoo kana gaafa ilaalutti kooyinii lakkaa'aa jira. Kooyiniin kuni sekoondiitti lakkooti. Addanatti walitti qabaa jira jechaadha. Saaxinii addana kana jirtu burcuqqoo wayii kan fakkaattu kana keessatti. Bakka kanatti walitti qabeeti maal godhaa? Akkaawuntii keenya keessa gasha. Amma isinitti agarsiisuudhaaf waan hin ta'eef daqiiqaa hedduu isin tursiisurra kooyinii kana cuqaaseetan akkamiin akka akkaawuntii kootti ce'uu danda'een isinitti agarsiisa. Argitanii kooyinii 31 hojjedheen kee dudduuba deebis naa ilaalchisu. Argitanii jirtu. Bakka akkaawuntii koo amma kana duwwaa ture kooyinii 31 ta'ee jira. Argitanii jirtu. Kanaaf yeroo kanatti saantiba tokko daqiiqatti kana keessa saantiba tokko qofa hojjedheen kee jechaadha. Kanaaf maaltu isinirraa eegama yoo jettanii akkaawuntii kana haala nama isinitti agarsiiseen banachuu. Erga banattanii booda yoo barbaaddan kan namatti tolu immoo jechaadha. Kaardiitiinis fudhachuu ni dandeessu. Osoo asirratti hojjettanii doolaarii 10 irra geessaniiti barattoonni jechaadha. Kaardii fudhachuu dandeessu. Ilaala. Kaardiitiin biyya jirtan teessanii hanga doolaara 30 hanga doolaara 10 fudhachuu dandeessu. Bilbila keessan irratti kaardii godhee isiniif guuta jechaadha. Dhaabbanni kun dhaabbata sirrii ta'edha. Dhaabbata soba hin qabne dhaabbata sirrii ta'edha waan ta'eef guyyaa keessanitti irratti hojjechuu dandeessu. Yoo xiqqaate ji'a tokko keessatti hanga qarshii 3,000, 4,000, 5,000 hojjechuu dandeessu.
Sanaa olii hojjechuu dandeessu hanga qarshii 10,000 iyyuu yeroo isin qabdanidha murteessaan. Ani yeroo mataa kiyyaarra dhaabadheeni kan isinitti hime jechaadha. Kanaaf haala kanaan banattu irra caalaa immoo appilikeeshinii kana gaafa sheer gootanii hiriyoota keessaniifis gaafa sheer gootanii isin amma fakkeenyaaf gaafa appilikeeshinii kana daawunloodii godhattanii bu'aa naaf qaba jechaadha. Isiniifis immoo isinis hiriyoonni keessan gaafa appilikeeshinii kana sababa keessaniin daawunloodii godhatanii bu'aa qaba isiniif jechaadha. Kanaaf viidiyoo kanarratti isteeppii lammaffaa isiniif hin hojjedha. Akkamitti hiriyyaan keenya yoo daawunlood godhate qarshii irraa argachuu dandeenya kan jedhu. Sanas isinitti agarsiisa isteeppii lammaffaa. Kanaaf guyyaarraa viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaata. Irratti hojjettanii qarshii guddaa argachuu dandeessu. Viidiyoo kana yoo isinitti toleera ta'e laayikii, sheerii godhaa. Viidiyoon guyyaarraa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Koomentii barreessaa. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniifis sheerii godhaa. Gaaffii qabdan kaa'aa viidiyoo itti aanu isiniif hin hojjedha. Galatoomaa turtii gaarii.